ishiidhaaf yaada gaarii dabarsitee amansiisuu qabda jedhee yaada akkam jette. Jechuun inaafaan kun eela si keessa kan galleela. Maaliif kana gochuun kiyya akka ati naarree fi akkanatti wada shakkiin si keessa galleef. Sirriidha galatoomee asirratti kun waanuma jiruudha. Gin ijoollee biyya ormaa jiran kana shamarran egaa qalbiin isaanii rarra'aadha. Qalbiin isaaniis xiqqoodha. Onneen isaaniis laafadha beekta. Waggaa 4 wajjin haasa'ee jettee egaa kan Rabbi namaa qoode malee hin ta'u kana gidduutti immoo nuti egaa wal jaalannee yeroo gabaabaa keessatti waliin gaa'ela dhaabbanne. Ijoolleen keenya kun warri biyya ormaa jiran qalbiin isaanii cabaadha. Jaalalaafis dafaniitti of kennu. Wajjin haasa'uun hundumatu wajjin haasa'a waggaa 4 haasa'ee jettee waggaa 4 haasa'uun kee rakkina hin qabu. Tokko yoo deeme tokkuma dhufaa yoo si waliin taane ishiin nama biraas ni jaalachuu ni danda'a. Gin yoo qarshii minaa iddoo qarshii na ergi qarshii walirra nyaachuun sun yoo isin gidduu jiraate asirratti bakka qasirraa qabdii. Arshiisiillee akka deebistuu fi egaati jiruu jaarrattee kan Rabbi si qoode fuute waan ta'eef waan meeqa ishee miidhuun qabdu tokko jaalalaan waggaa amma kanaas wajjin haasa'aa turte akkasuma immoo qarshii yoo si biraa qabaatte haa xiqqaatu haa guddatu qarshiin si yoo si bira jiraate akka deebiftuuf annan barbaada ishee immoo akka obboleetti koo tokkootti nan gorsaa. Waan ishiidhaan nama waa Rabbi namaa qoode malee hin ta'u waan ta'eef bilbilaan janajjanani waggaa 10 janajjanin waliin fuudhuu yookiin walitti heerumuun hin danda'amu. Kanaafuu ani waan isitti naafu hin qabu. Gin ishiin qarshii yoo si biraa qabaatte akka deebistuuf ni kabajaa si gaafadha jechuudha. Itti dabaluudhaan immoo ijoolleen biyya ormaa jirtanii mana naa ta'a yookiin jiruu naa ta'a jettanii yeroo keessan kennitanii onnee keessan kennitanii dhiirri biyya keessaa kunoo akkana akka argitan dhiira hin janajjanina. Filadhaati janajjana. Jechuun Arra da mana kifana ne gide. Hada mana kitishi. Akamas. Waa'ee amma nagaa gaafachuu miti bar. Kan kee jiru tolfatte kan kiyya jiru balleessite maa jechuudha kuni qoy. Birri hamma sana irraa nyaattee ati ofii keetii asii teessee jiru sirreeffatte. Anichi taa'ee amma sana dhama'uun kiyya si ati jireenya kobboriitii jedhee tafi bar. Laala akkasii miti na saradda'ee nan beeka bar. Inna sana maal anjechaa si fuudhan jechaa birreet. Jechuun laal. Waa'ee jechuu miti amma qoy ati ofii keetii as teessee mana jaarratta jireenya gaarii jiraatte kun haadha manaaf gaarii bukkee qabdeeti. Ani gara achi gubadhee taman birri Akademiti manni sana argaa jiru mallaa saraddaata. Sibbiran anjette mana ani jenne gaafa duramaa maalla wajjista. Amma ishii biddee dhufuun kee anaan naannoo dhufi. Inni tolfatteetti nutte. Akademiti manni maal tajaajilta. Qoy kana dhaggeeffadhu walla. Birrii hamma sana narraa nyaattee. Laal akkasii miti. Akademiti sagantaa. Warra jireenya koo mataa balleessi lakkoo hafuutu beekaman. Kan kwaala deemee sirrachuu danda'a. Anatti wanti jedhamu jiru qaba. Araartii kana ishee fidee dhufuun keenan lakkisuufi. Homaan gochuu barbaadee waan biraa maanni jireenya lakkoo ta'e jireenya akka manatti himee. Laala meeru asii nu hubachiisaa jiraan jaalladha. Maanni wanta tura hubachiistu? Jireenya koo badii sanarra deebistee ijaaruu dandeessaa? Birrii amma sana narraa nyaattee mana tokko ni ijaarre. Ani birrii amma sana asitti argee. Maanni rakkoon qabu naannaa koo badii keessan jira. Maatii kootti naqu nama tokkotti naqu ati birrii amma sana narraa nyaatte jireenya tokko. Natti himee. Amma dhibna jettaa isa jiru. Maal inni tabu? Jireenya koo sana naqu. Maal laatti birrii sana naqu naqu mee maal laatti birrii? Birrii amma sana narraa nyaatte. Natti himee. Natti himee. Kana booda jireenya koo. As gabbaadha.
Ani magaalaa kana keessa hojjetan. Waan ani jiru magaalaa